meeshaa aadaa biyya Sidaamaati. Kan guddicha kan argaa jirtanii kan amma nyaata kana baasaa jiru. Guyyama kana islaamummaa qabatee nama biyya san keessatti yookaan naannoo sanitti akka duniyaatiitti illee akka beekamtiitti illee nama mataadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kana kan taatanii egaa hawaasa keenna hawaasa jaalalaa hawaasa kabajaa biyya Sidaamaa deemnee nyaata aadaa meeshaa aadaatiin qophaa'e bareedaa kana waan ajaa'ibaa nyaata kana kennullee nama keessummaa addaati kana baasullee nama mataa yookaan nama guddaa biyyitu sun qabdu jechuudha. Akkuma isin argitan kana wanti kun gubbaarra yoo laalan qorii waan jedhamu naannoo tokko tokkotti waan akkasii yookaan gabataa biyyoota birootitti jedhamu fakkaata. Garuu meeshaa aadaa biyya Sidaamaati. Wanni hojjetamellee eegana ammallee warqeedha. Shaafetta akkas jedhanii maqaan isaa akkana haala bareedaadhaan keessaa fuudhanii waan dhumataatii miti jechuudha. Kan guddicha kan argaa jirtanii kan amma nyaata kana baasaa jiru. Guyyama kana islaamummaa qabatee nama biyya san keessatti yookaan naannoo sanitti akka duniyaatiitti illee akka beekamtiitti illee nama mataadha. Nyaanni dhufellee keessummaan dhufanillee mataa wanni kennamullee aadaa biyya sanii keessatti nyaata irra mataa akkasuma ammallee nyaata kana namni namaa kennullee nama beekamaadha jechuudha. Kanaaf yoo nyaatullee baattanika maasha Allah bootama jirtanii niyyaa ofitti tola namni sochii karaa khayrii keessatti taasisu dhangaa jannataa qofaayyuu miti tama duniyaa tanaayyuu jijjiiratee nyaata namni jijjiirattanii nyaatu barbaaddan mana keessan qofatti nafinaati socho'ame waan ajaa'ibaa argitanii dachii ajaa'ibaa argitanii ummata ajaa'ibaa argitanii nyaata aadaa ajaa'ibaa argitanii seenaa ajaa'ibaa argitanii meeshaa ajaa'ibaa argitanii akkasuma ammallee waan yaanni hedduu argitanii gumaata namoomaatii fi eeganaa dhangaa akkanaatiin illee galtanii yoo carraan tun garaa eegana ammallee appitaayitiin keessa waan kana keessatti kan bololu taate carraan isin qabdan gaduma baatanii tumaan hawaasa badhaa keessa socho'uudha. Ta akhiraa boru itti dhaxxanii ta duniyaa ta akkanaa tanaayyuu babbareedaa kana badhaafamtan jechuudha. Numara yoo warra dhangaa jannataa nyaatu rabbiin haa taasisu.